Jala bultii ayyaana irreechaati. Magaalaa Shaggaritti jirra. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya kana fakkaata. Irreechi aadaa Oromooti. Handhuurri Oromiyaa magaalli Finfinnee yookaan Hoyyee Facee isheen jedhamtu kana fakkaata. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa bakka guyyaa irreechaatiin isin ga'e isiniin jenna. Finfinnee fi daawwiin Finfinnee Oromoota magaalaa yookaan baadiyaalee Oromoo irraa dhufan hundaaf simannaa kan taasisaa jirtu magaalli Shaggar. Haal duree tokko malee qophii ishee xumurtee uummata Oromoo godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti argaman simachuuf koottaa jechaa jirti. Waliin haa simannu, haa irreeffannu isiniin jenna. Finfinneen handhuura Oromiyaati. Abbaan biyyaa Oromoodha. Irreechi ammoo irree kenna jirti. Egaa Shaggar kana fakkaatti isiniin jenna. Haa daawwannu, haa itti hirmaannuun yaada kennaa abbaan fardaa, abbaan bulloo, abbaan daamaa fi abbaa qabeenyaa kan ta'e uummanni Oromoo hundiniyyuu eenyummaa isaa qabatee faaya aadaa isaatiin bareedee as keessatti kan argamudha. Oromoota simachuuf ammoo qophii keenya xumurree jirra. Weelkaam jenna. Oromoon abbaa biyyaati.